Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha. Egaa har'a gurreen maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a wanta qabadhee dhufe wanta bareedduu tokkodha jechuudha. Innis kana dura ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif warra bakkee hojjetaniif mootummaan carraa kennee ture. Innis carraa iqaamaa hojjechiifachuudha jechuudha. Egaa amma jiini jaansuun eegga xumurame naannoo torbee 2 ol tureera. Haa ta'u malee oduu gammachiisaan kan jiru ammas mootummaan ji'a 6 dabalee jira jechuudha. Warri hojjetachuu barbaadan warri hin hojjetanne iqaamaa hojjechiifannee biyya keenyatti gallee deebi'uu barbaanne warri jettan ijoolleen baddanii akka koo bakkee hojjechaa jirtan hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Innaa hojjechiifachuu dandeessu mootummaan ammas ji'a 6 dabalee jira waan ta'eef utuu hojjechiifattanii baay'ee gaariidha. Keessattuu ijoolleen yeroo ammaa biyya keessaatii homaa hin qabne warri hojjettanii ofii keessaniif waa tokkoon godhanne warri bakkee jirtan warra mana kontiraataa hin laallatu warra bakkee jiraniin jechaa jira. Warri bakkee jirtani warri birrii hin qabne biyyaatii waa tokko kan hin godhanne utuu iqaamaa hojjechiifattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif galtanii maatii keessan argitanii deebitaniiftanillee hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafi warroonni hojjechiifachuu barbaadan mootummaan ammallee eeyyame waan jiru hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Akkamitti hojjechiifannaa waan jedhamuuf immoo egaa kana dura poroosisiinsaa baay'ee akka ture namni hunduu beektu. Birriinsaa baay'eedha. Dhugaa dubbachuuf baay'eedha birgatiinsaa jechuudha. Namni tokko naannoo waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7 waan akkasii taa'eera taanaan hansaa odii 12,000 olfaa kan gaafataman jiru jechuudha. Sababni isaa iqaamaan waggaadhaan lakkaa'aa deema. Ni galee waggaadhaan lakkaa'aa deema. Gatiin iqaamaa kun lakkaa'amee wanta achi keessatti kaffalamu jira. Innis kaffalame isaa olee kan gaafatamanii jechuudha. Namoonni baay'een hiriyoonni kollee kan hojjechiifachiisaa jiran namoonni tokko jiru jechuudha. Amma jammarsiifataniiru. Jala jalaan hojjetamaa deemaa jechuudha. Takkaatti kaffaluu dhiisuu ni dandeessu. Jala jalaan kaffaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf utuu hojjechiifattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Anis hin qabu garuummoo naafis naa hojjetamaa jira jedhee yaada. Xiqqoo ishee yoon hojjechiifadhee xumure dhugaa rabbii kanaa as bahee nan dubbadha. Garuu ani maatiin bira hin jiru. Ilmi isaanii achi keessatti alaafidha waan ta'eef sin hojjechiisanaan jedhee jira. Footoo koo fudhatee jira. Lakkoofsa paaspoortii fudhatee jira. Sanarra kanaaf nan gaafanne guyyaa tokko garuu deemtee ashaaraa laattanaan jedhee jira jechuudha. Mee biyyoon deeme aniyyuu waan jiru waraabessiniin gadhiisa. Dhugaa rabbii kanaa mee biyyoon deeme garuu waan hin deemu natti fakkaatu. Maaliif ofuma koon xumura waan jedheef jechuudha. Kanaaf warroonni hin hojjechiifanne carraan kun ammallee lammaffaa waan nuu laatamee jiru utuu hojjechiifattanii baay'eedha. Maaliif yoo jettanii utuu warra keessaniin argin waggaa baay'ee turuu dandeessu. Amma garuu yoo iqaamaa kana hojjechiifattan aqxanii maatii keessan agartanii boqonnaa fudhattanii deebitaniiftanii hojjettu jechuudha. Kanaaf utuu iqaamaa hojjechiifattanii baay'ee gaariidha. Walii gad deemuuf akka garaa ofiitti suuqii deemuuf akka garaa ofiitti biyya fagoo deemuuf baay'ee gaariidha jedhee yaada iqaamaanii. Namni tokko dhukkubsateellee iqaamaa sanaanidha kan mana yaalaa deemee akkamamu jechuudha. Iqaamaan baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa rabbii kanaa isiniin jedhaa iqaamaa baafachuun higgaawwii ta'uun baay'ee gaariidha. Waan baay'eef nu fayyadaa jechuudha. Kanaafi namoonni isiniif danda'amu kan hin hojjechiifanne birriisaa sodaattanii kan dhiistanii utuu hojjechiifattanii akka kootti baay'ee gaariidha jechuudha. Namoonni as turuuf hawwii qabdan batalayyuu namni biyya galuun barbaadu as turuun barbaada as jiraachuun barbaada namoonni jettan hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Dhugaa rabbii carraan kun isiniin darbiina. Egaa an akka kootti kanarra gaafa mootummaan carraa kana kenne baay'een gammade. Maaliif
ofiif utuu hin taane ijoolleen hojjechiisachuuf baay'ee barbaadan jiru turan. Yeroo Dubaayii carraan kun kenname namoonni baay'een hawwaa turan. Dhugaa rabbii kanaati ijoollee baay'een immoo itti fayyadamaniiru. Baay'ee tokko namatti tola. Namoonni baay'een hojjechiifatanii jiru waan ta'eef walumaa galatti warroonni barbaadan ammas carraan ji'a ja'affaa waan laatamee jiru. Ji'a ja'a kanatti fayyadamaatii hojjechiifadhaa jechuun barbaada. Warroonni yaada qabdan koomentii naa barreessaa. Wanti kun garuu warra kontiraataa ilaallatu. Wanti kun warri kontiraataa maadaamiin keessanii gaafuma isin fudhattu iqaamaa keessan kan waggaa 2 isinii hojjechiisti. Waggaa 2 yoo fixxani waggaa 2 booddee immoo aqxeetu isinii hojjechiisti. Isheetu asaaddasee isinii hojjechiisa. Isin keessan jirtan jechuun isiniin ilaallatu. Ishumatu astakaakkala jechuudha. Maaliif ani kana dura giseen mana kontiraataa ture waggaa 2 hojjee waggaa 2 booddee iqaamaan koo obboleessi ishee Riyaad waan jiruuf Riyaad keessatti ergitee waggaa 2 naa hojjechiiste. Akkasidha jechuudha. Kanaaf hundumti keessan yoo barbaadan hojjechiifadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Carraan kun isin darbiin itti fayyadama.